sareen kan ofiin beektu re'eedhaan eegee qaqqabjettira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettii keessa nagaa guutuu qaba galata waaqayyo isin jedha. Isinis akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha egaa ka warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan sheerii laayikii gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha. Akkasuma warroonni ta'aa jirtanii immoo laayikii gootanii komentii nu gootanii sheeris nu gochaa jirtanii hedduu galatoomaa ulfaadha isin jedha obboloota koo. Viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti waan baay'eetu jira jechuudha. Naame wanta sanis immoo walumaan ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti immoo viidiyoo koo daawwadhaan affeerraa kooti. Egaa wanti ta'aa jiru ittuma jabaachaa deemaa jechuudha. Ittuma jabaachaa deema malee laafaa deemaa jiru jechuudha. Erga takkitti immoo miidiyaa irratti ol baasuu ta'ee erga kadhaan dadhabamtee erga wanti jedhame hundi dadhabamtee maayim walitti gayyaa'uun keenya hin ooluu jechuudha. Namni tokko akkanuma dhiira tokko sin jaaladha jedhee ofuma isaatii yoo itti dhaqee ofuma isaatii gaafa dhaqeetuma ofii isaatii gaafatu ani waan yookiin namni suni yookiin namni dura jaalate suni maal akka irraa qabu hin beektu maal akkasii godhe hin beektu dhaqxeetuma dhirsa namaa yoo qabattu xiqqishumallee sheemi nama hin qabu sheemi si qabuu sin qabu xiqqishumallee jechuudha. Hayyoleen aniifis ni seera qabnaa bara akkuma fedhallee yoo ta'e aniifin waadaa qabnas seera qabnas wanta addaan nu baasu tokko iyyuu hin jiru. Abaddan isallee har'atti fakkaata malee sillee sitti fakkaate malee abadan wanta aniifin addaan baanumati. Sii galaame seeran qabaa bara. Seeran qabaa bara waan akkanatti deemeetti dhaqee miti yookiin immoo waan akkanattis biraa dhufee miti bara. Obboleetti koo maal sitti fakkaata yoo si irraa gorisiin jedhu waanumaatti yookiin maalirraa qabdi yookiin immoo baqa nafradhaa humnaan akkas ta'a sun hin jiru kaa jaarsa namaa humnaa fudhachuun abadan hin jiru. Seerallee hin eeyyamu jaarsa humnaa fudhadhu jechuun siin eeyyamu. Dubartiin tokko yoo dhattee sin jaaladha jetteeni baqa fudhatte jechuudha. Wal gaggalaafata taati malee jedhee aace wal gaggalaafata taati ayyuu. Wal gaggalaafata taati sin jedha. Sii gala. Seera qabna nuti. Seera maatii hojii seera kan godhame qabnaa jechuudha. Waadatu jiraa jechuudha. Kanaaf murtee irraa bahuu hin dandeessu. Sumatu irraa baha. Abadan si himaa jira. Seera irraa qaba. Seera nan deemaa baran. Waan ol jedhee har'a miidiyaa irratti isa janajjanee miti hin beektaa? Hin beektaami? Osoo beektu dhufte immoo jiddee jechuudha. Waanan miidiyaadhaan isa janajjanee isa jaaladhee mata. Nu biyyatti ol jaalatee jirra seeran qabas. Obboleetti gosi haa galu qorqoorroo miti ishee. Qorqoorroo miti sin jedhaa bara. Qorqoorroo miti. Moo artifishaaliin baadhee deema sitti fakkaate moo qorqoorroon baadhee deema sitti fakkaate? Waanuma yoo callisteetuma ushatteetuma deemte waan ani feesbuukidhaan isa baradhee yookiin akka namaa feesbuukidhaan isa baradhee sitti fakkaachuu danda'a. Garuu kun akkasii gochi seeran qabaa bara. Seeran qaba. Waa hunda qabaa nu guuttee bee. Akka kee har'atti dhufee dhirsa namaa osoo waan tokko waan hiriyaa qabu keessaayyuu hiriyaa qalabatii godhee fi qabatu ati immoo dhattee irratti yoo akkas jettu sheemi sin qabu sheemumti kun sin qabu obboleetti koo sheemi sin qabu sheemi si qaba ishee kanaaf dhaabadhu gosina waatta obboleetti koo kabiraa barbaadadhu gosina waatta
har'aaf sitti fakkaatee si wajjin ta'uu danda'a, si wajjin akka fe'ee ta'uu danda'a. Garuu waadatu jira, waadaa cimaatu jira. Isa kana isinni kunis hin jira, isa kana malees waadatu jira. Dubbiin har'aa miti gaafa maatii bira geesse ati si salphatta, inni si salphata gaafa sana. Sillacha jechuudha. Anuu beekaa bara. Waan atis qabatteef anuu beeka. Garuu citii kee kana gadi hin baasu jedheetan malee waan qabdeef nan beeka. Isa sanillee yoo ta'e anumatu si dura galee deema. Si'ii mati kan deemu. Anumatu si dura galee deema jechuudha iddoo sana. Hin jiru waan akkasi. Qaldumatteedha. Abbaa manaa namaa qabachuun siif gala jedhee yaada obboleetti koo. Kanaaf yeroo kee hin gubin. Ati waan ati sirriitti hin beeka baran. Wanta ati narratti deemteef sirriitti hin beeka garuu hin baasu jedhee tanan jechuudha. Garuu afootti ba'uun koo isaa hin oolu. Dhaabachuu waanan hin baha. Garuu immoo sanis taanaan anumatti si dura gala, anumatti deema. Iddoo sanis. Saniin booda arguu hin dandeessu. Siidhumattee idduma kanaa dhuunfa siidhumattee xaaruu baattee sa'aatumaan jaarsa namaatirraa gortee sii washi. Jaarsa namaatirraa dogortee. Ati iddoo sanan deeme jettee jaarsa namaa ooluma jettee yoo namarraa fudhattu sheemisitti hin qabu. Ani qorqorroo miti kanan baadhee deemu. Ani har'a feesbuukaan bareetee miti. Maatii isaanii hunda na beeka. Maatii kootu beeka. Waa hunda qabna. Seera qabna. Hawaan akkasitti itti fiigee dhaqisanii mutan ishee. Kanaafuu jaarsa namarraa goruu si barbaachisa. Irraa goruu si barbaachisa. Sa'aatumaan beekadhu irraa gore. Akka xiiqititti waan hin deeme jette immoo karaatti cittee hafta malee iddoo san hin geessu dhugaas hin jira. Hin geessu. Abadan hin geessu. Abadan hin geessu. Har'aaf garuu eessatti fakkaachuu danda'a. Waan hundi yoo inni si afoo qabu kana hundumtu sitti fakkaachuu danda'a. Garuu gaafa tokko si dhibee carraa keef hin qabin carraa biraa mokkoradhu. Carraa keef hin qabin carraa biraa mokkoradhu. Kanan argeetteetuma gonkumaa hin yaadin assaabdituun qabaateen assaabdituun hin qabinis hin jedhe bara. Ajaa'iba bara. Eekaa narraa barachuu qabane hiriyyuma ta'an taate yoo itti akka itti maxxanne itti hima yaani. Maafan itti hima. Ati viidiyoo hojjettullee dhimma keeti. Hojjettee hojjechuu baatte dhimma keeti. Aga barbaadee irratti hojjeta. Ani immoo eessa isiniif fida. Ofii isaatii irraa dhageessu waan ta'eef isarraa dhageessu waan ta'eef isiniif fida waan hundumaaf isa isiniif fida jechuudha. Warroonni immoo soba piraankii irratti hojjetan jettan anis isiniif fida. Viidiyoo illee fiduu baadhu bilbilaan nan haasofsiisee isiniif fida. Kanaaf obboleettii koo deemtii soqadhu dhiirri guutee jira. Dhiirri guutee jira ka biraa deemii soqadhu. Narratti waan deemtuuf hin jiru. Jireenya kiyya keessatti dhuftee ba'aanatti hin ta'in. Jireenya kiyya keessa seentee hin diigin. Jireenya jechuun waan xiqqaasitti fakkaataati. Akkuma taphaatti seenuu hedda baratti. Duras akkuma taphaatti fakkeessitee seente jechuudha keessa garuu amma akkasitti siif hin mijatu. Siif hin milkaa'u wanti tokko siif hin milkaa'u abadan. Siif hin milkaa'u. Kanaaf immoo jireenya kee deemtii jaaradhu. Jireenya kee kophaatti deemtii barbaadi jaaradhu. Kana fiigattee jennaan jaarsa kiyya narraa fudhatu. Kan kee maaliif addaan baate? Sama maalitii dhiiste keenya? Sama dhiiste maaliin? Nu ibsime. Nu ibsuu dandeessaa? Moo jaarsa namaa fudhachuudhaaf
bakka kan kee dhiiste jechuudha. Amma isuma raafadha kan koorranaa goone. Sijjammar sina waaxa'us bara. Waa sina waaxaale tokkoo fi jettee miidiyaa irratti baatee jechuudha walumaa galatti. Baqa. Dhiisi siin jennaan diddee akka beekamtuuf. Kanaaf carraa kee hin qabne carraa kee qoradhu deemu. Soqadhu. Amma isaan argadha jettee abadan gongumaan xaaran. Qalduma seetaati. Ani yoo irraa goorii siin jedhu waanuma qaldisti fakkaateeti hin sobdi isheen jetteeti. Sobaa wanti deemamu hin jiru. Akkamitti jiraatta kaa hiriyyuma bara kanaatiifuu akkamitti jiraattan jedhee bara. Akkamitti jiraanna dhugaa rabbi obboloota koo akkamitti jiraatta bara. Anas siniin jedhe hiriyyaa shamaraa irraa abadan fagaadhaa irraa abbaa shaaftaa taatu. Fagaadhu hiriyyaa dhiiraa shamaraa irraa sirriitti fagaadhu baay'ee jirraa fagaadhu. Si fakkaatteetuma si cinaa deemtee mana keessa diiddii bultii keessa diiddii jireenya keessa diiddii walitti dhuftee jechuudha. Kanaaf hiriyyaadha jetteetti maxxane. Achumatti hiriyyannatti ishee abbaa manaa wajjin hiriyyaa ishee taatu. An akka kootti hin fedhu ammaan booda hiriyyaa shamarranii hin fedhu. Sijjammar ani ma isin hin jedhamti masaanullee hin jaaladhu ammaan booda hiriyyaa shamaraa jedhee guyyaa takka. Hiriyyaa dhiiraa basha. Hiriyyaa akka obboleessa sitti taasiftu isa basha. Inni akkasitti akka shamarraa akka hiriyyaa shamaraatitti garagalee waan hamaa sirratti yaadu waan bultii kee keessa seenee bultii kee diiguudhaan hin naaffatu dhiirri jechuudha. Garuu shamarri hin naaffatti maaliif akka ta'e hin beekan. Of qoxxabaa warroon akkasii kan akka Oromoo Faristii tana yookiin Fooziyaa akkashii of qoxxabaa warroon akkashii of qoxxabuu qabdan jechuudha. Jaarsa namaati irratti deemtanii uleedhaan giddiidhaan furadhaa akkasan ta'a maali? Wal nyaachuu wal gaggalaafata taateen jennee haacee wal gaggalaafata taate jedhee barra haacee nu himee jira. Wal gaggalaafata taate malee abbaa manaa fi eenyullee dhiisu. Eeyyeen hoggaa jaa'e wajjin haasa'ee kaa'e indee yeroo kiyyaa irratti gubee indee jireenya kiyya kan isa nama meeqa na gaafateen dide. Jireenya kiyya isaaf jedheen jireenya meeqa of jala dabarse. Har'a ammoo ati dhuftee yoo narraa fudhattu akkamitti callisa hin callisu kan. Abadan. Anis araba kana dhiisee biraa galee idduma san deema malee haraama hin taa'uanillee akkanatti jechuudha. Gaafa san immoo maal akkatti taatu nan laala. Har'a silaas kadhadhee deemirraayii osoo maatiin sin dhageenii osoo namnillee sin dhageenii osoo miidiyaa irratti yookiin gabaa keef hin qabinii deemisin jennaan didde. Kanaafan miidiyaa irratti gasii baasii malee silaas baasuun keechasti kadhadhee hin dadhabe. Hiriyoota keetti himee dadhabe. Kanaafi qorqoorroo mati kanan baadhee deemu ishee ayyoolee yookiin aartii miti. Siifaa galu ishee aartii adeela. Akkasi si gala jedhee yaada. Jireenya biraa si haa yaadu deem jireenya biraa soqadhu. Jireenya kiyya keessa seentee boorachuuf olii gadi hin fiigin abadan siif hin milkaa'u. Nagaa ta'a fayyaa ta'a obboloota koo hedduutu akkasin kabaja hedduutu akkasin jaalladha. Warroonni na jajjabeessaa jirtanii warroonni immoo amshirii dhiisii shamarri bara kanaa akkasuma kan naan jettanii na jabeechitanii ishiidha hin dhiisis godhi naan jechaa jirtanii akkasuma hin dhiisu ani dhiisummaan hin taatu kaan dee gaajaa jechuun nama meeqatu na gaafatee hojjara dabarsee jireenya kun maalidhaan kanan baadhee siisaa isaaf deemu. Seeran qabaa baran akkanatti akka ishii kana dhufeetiin har'umaanii bakka na jaalata jedheetuma jaarsa tokko irratti hin deemani inde kan seera irraa qabu dhiisi kan seera irraa hin qabne iyyuu yoo namni tokko jaalate irratti deemuun cubbuudhas inni barbaachisus. Kanaaf immoo ishii osuma beektu jechuudha. Oduma beektu kanallee oduma beektu dhatte jechuudha. Akka nu qalabatti godhannes hin beekti. Akka nu seera qabnes hin beekti. Waa hundumaa hin beekti garuu bakka ishee irratti deemtu san immoo hin milkaa'uuf argee jiraan. Anis naa galaa bar waan ati deemtu sun illee naa gara garuu
Siif hin milkaa'u iddoo sun dhugaas hin jira siif hin milkaa'u iddoo suni dhiisam iddoo sunis kan deemu anuma malee si miti gurratti si cala jireenya kee keessa seenu nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo irraa argite miti